Magaalaa Finfinneetti hojiin namoota irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa jiru bu'aa qabatamaa buusaa jira jedhan kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Kantiibaa Adaanech mandara gaarummaa yookiin baggoonnat mandara sadaffaa kutaa magaalaa Addis Katamaatti ijaarame eebbisuun lammiilee harka qalleeyyii wayita dabarsanii kennan akka jedhanitti magaalaa keenya baaboo taasifna wayita jennu jireenya lammiilee qabatamaan jijjiiruunidha jedhan. የምንሰራው ስራ ሁሉ በሰው ህይወት ላይ እንደዚህ አይነት ለውጥ የሚያመጣ ከተማችንን ውብ አበባ እናደርጋታለን ስንል hojiin hojjennu hundi jireenya lammiilee irratti jijjiirama qabatamaa kan fidu magaalaa keenya abaaboo miidhagduu taasifna wayita jennu jireenya namaa miidhagsuurra jalqaba lammiileen manneen caccabaa mana boollii kan hin qabne keessa jiraachaa magaalaan abaaboo miidhagduu ta'uu hin dandeessu kanaaf jireenya lammiilee bu'uura irraa jijjiiruu irratti hojjenna hojii kana bulchiinsi magaalaa karoorsee akkuma hojjetu gama biraatiin immoo abbootii qabeenyaa hirmaachisuun hojiin namoomaa bal'aan hojjetamaa jira kanaanis jijjiirama qabatamaa jireenya lammiilee irratti argaa jirra የምንቀይረው ብቻችን አይደለም ከተማ አስተዳደሩን በጀት መድቦ አቅዶ በሚገባ ይሰራል የከተማችንን ባለ ሀብቶች ተባባሪ ብዙዎች አሉና haalli jireenyaa wayita ammayyaa deemu yeroo hunda bu'aa malee kisaaraan qabu kan jedhan Aadde Adaanech hojii hanga irratti hojjetameenis dhamaatii fi dadhabbii lammiilee keenyarraa hambisaa jira jedhan ህይወትን ስናዘምን ሁል ጊዜ ትርፍ ነው ጎዶሎ የለው ልክ የቤት ቁጥር እንደጨመረልን ሱቅ ያልነበረው ሱቅ haalli jireenyaa wayita ammayyaa yeroo hunda bu'aa malee kisaaraan qabu fakkeenyaaf naannoo kana manneen caccabaa turan diignee haaraa yeroo ijaarru manneen jireenyaa fi suuqiiwwan hedduu haala qabatamaa jireenya lammiilee waliin wal simu hedduutu argame jijjiiramni kun jireenya lammiilees guutumaan guututti ni ammayyeessa dadhabbii hambisa yeroo qusata keessumaa haadholiif duraan bakka kasalatti qabsiifatan argachuun ulfaataa ture balaan ibiddaas deddeebi'ee ka'aa ture sun hundi har'a seenaa ta'eera naannoon jijjiiramee jireenya keessan irratti jijjiirama qabatamaa akkasii waan fideef baga gammaddan hojiin kun kanaan hin dhaabbatu naannoo biraattis itti fufa akka Aadde Adaanech jedhanitti manneen dullooman kan diignuuf jireenya miidhagaa fi ammayyaa akkasii hawaasni keenya akka jiraatuu fi kabaja lammiilee keenya mirkaneessuufidhas jedhan የምናፈርሰው እንዲህ አይነት ህይወት እንድታገኙ ነው manneen dullooman kan diignuuf jireenya miidhagaa fi ammayyaa akkasii akka jiraattaniifidha hojii akkasii wayita hojjennu jijjiiramni lammiilee irratti yeroo dhufu kanaan faallaa galtee siyaasaaf kan oolchan jiru nuti kana gufannee hin dhaabbannu hojii qabatamaa jireenya lammiilee keenya jijjiiru hojjechuu itti fufna kun waadaa lammiilee keenyaaf galle hojiidhaan agarsiisuu itti fufna Addis Katamaatti hojii miidhagaa akkasii hojjenneerra qixaltaraattis manneen 500 ol hojjechaa jirra kana malees suuqiiwwan daldalaa hedduus of keessaa qaba hojiin Finfinnee abaaboo taasisuu fi jireenya lammiilee jijjiiruu bakka hundatti kutannoo fi saffisaan kan itti fufuta hojiin kun hundi kabaja lammiilee keenyaa mirkaneessuufidha ፈጣን በሆነ ሂደት የሚቀየረውና የሚገባንን ክብር የዜግነት ክብር የምንጎናጸፈው እንቀጥላለን